AMN sagaleen dhaloota kenna tajaajila kutaalee magaalaa fi akkasumas aanaalee sakatta'uun isin biraan ga'uu akkuma itti fufetti jira. Harri guyyaa jimaataati bakki itti argamu kun immoo kutaa magaalaa Araadaa aanaa Duwwaa Sagalittiidha. Aanaa kanatti kenni tajaajila maal fakkaata? Akkasumas tajaajilamaan akkamitti keessumsiifamaa jira? Ciminni jiru maali? Hanqinni jiru maali kan jedhu gara keessaa seennee kan daawwannu ta'a. Bakki amma itti argamnu kun galma tajaajilaa tokko keessatti galmi tajaajilaa kana keessa waajjira shantu galma kana keessatti tajaajila kennaa jira. Kunis maaliif ta'e kan jedhu kan gaafannu ta'a. የቢሮ ጥበት እየፈጠረብን ነገር dhiphinni waajjiraa akka nutti uumamu kan taasise sababa misooma kooriidaraatiin waajjirri bulchiinsaa aanaa 9 kanaan dura bakka 2 ture tokko waan diigameef bakka tokkotti dabalamnee akka tajaajilu ta'e. Xalaan abarree ammoo mallattoodhaaf namoonni hin taane biiroo keessa akkuma agartanii abbaan aangoonni alaafichillee as hin jiru. Isaa booddeellee yoo dhufe isuma eegaa. Gizee hundaa'uunan dhufa bootaa kana arraa liddatii mucaatan baasuu dhufe miila dabree keessa xinnoo salfii baay'atee nutti har'a argadhe. ህዝቡ ይመጣል ሲስተም የለም ይባላል. Hawaasni tajaajilaaf ni dhufa. Sana booda siistemni hin jiru jedhamee yeroo tajaajilamaan tajaajila soo hin argatiin deebi'ee galutu jira. Sanarraa kan hafe gaafa siistemni jiru sirriitti nama keessummeessu. Tajaajila si'ataa uummata keenyaaf kennuudhaaf wanta marakkoon nuti taasisu tokko meeshaa waajjira keessatti fayyadamnu. Kompiitara gahaan qabnu. Inni kan biraa addaan citiinsa intarneetii yeroo baay'ee teknooloojiin qaamarra keessatti hafachuudha. Waa'ee magaalaa kutaa magaalaa irratti hafa. Egaa guyyaa har'aa kana kenna tajaajila kutaa magaalaa Araadaa aanaa Duwwaa Sagalitti kennamaa jiru tokko tokko daawwanneerra. Daawwii keenyanis wanni adda baafne tokkoffaa dhiphinni waajjiraalee akka jirudha. Waajjiraaleen 2 haga 5 ta'an galma tokko keessatti tajaajila kennaa jiraachuu isaanii taajjabneerra. Inni lammaffaan hanqinni meeshaalee tajaajilaa kanneen akka kompiitaraa akka jiran daawwii keenyaan adda baasuu dandeenyee jirra. Inni biroon rakkoon neetworkii jiraachuu isaatii sababoota kanneeniif tajaajilamaan deddeebi'aa akka jiru wanti adda baafnee jira. Akkasumas immoo waajjirri kenna tajaajila gaarii kennan tokko tokkos akka jiran hubachuu dandeenyeerra. Dhumarratti rakkooleewwan jiraniif deebii akka nuuf kennaniif hojii raawwachiisaa aanaa Duwwaa Sagalii obbo Daawit Kabbadaa argachuu hin dandeenye. Isaanis eessa akka deeman bilbilee fi kan hubannu ta'a jechuudha. Egaa akkuma dhageessan bilbilli isaanis tajaajila kennaa hin jiru. Turtiin aanaa kanatti taasifne asuma irratti goolabamu. Daawwii keenya birootiin kutuma magaalaa Araadaa aanaa Duwwaa Jaas ilaalleerra. Tajaajilamtoonni aanaa kanatti tajaajilamuu dhufan yaada nuuf kennaniin mana hojiitti rakkoon itti gaafatamtoonni teessurraa dhabamuu deddeebi'ee akka mul'atu himaniiru. Biiruma kana keessa biddirnaa quxxabaan jira. Isaan biraa tajaajila yoo argachuuf gaafannu hoogganaa mana sanaa yoo dhufe malee jedhaniitu way beellama adda addaa beellamaa turani. Aanaa kanatti xiqqoo wanta rakkisaa ta'e maali? Gaggeessitoonni yookaan itti gaafatamaa hin argaman. Biiroo dhufte hin argaman booda kootu sin jedha baalamoonni isaanii. Kutaa magaalaa Araadaatti hojii raawwachiiftuu olaantuun aanaa Duwwaa Jahaa adde Masarat Geetaanee bakki hojii tajaajila itti kennan mijataa ta'uu dhiisuu hubachiisuun rakkoo dhiphina waajjiraalee furuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jira. Bara 2017tis baajanni dhimma kanaaf oolu qabameeraa jedhan. እንደ ወረዳ ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት ችግር አለብን። akka aanaa keenyaatti rakkoo bu'uuraalee misoomaa guddaa qabna. Dallaa waajjiroota keenyaa mijataa miti. Waajjiroonnis akkuma argitan walitti daddabalamanii tajaajila laachaa jiru. Rakkoo kana hanga tokko xiqqeessuuf bara bajataa 2017tti baajata kaapitaalaa kutaa magaalaa irraa akka eeyyamamu taasifneerra. Sababa gahaa malee hojjettootaa fi itti gaafatamtoota teessoo hojii irraa dhabaman irrattis ordoffii taasisuun tarkaanfii fudhachaa akka jiran adde Masarat himaniiru.